seeruma kooti kun akkuma duraa jechuudha. Eegalee isa kanaaf irra deebisee wannan sitti muu namoota isiitti siqan Dubaay keessaa itti ergeen beeka guyyaa qabdee kaatee diddee beekti laa kan isaa kana keessattuu mucaayyuu sana jechuudha. Diddee beekti itti gaafatamummaa hin fudhattaa asii mataa keetti guyyaa kana hin deebiftu nan beeka waan ta'eef ati mataa keetti hin fudhattaa. Debri nama furii ku yoo kuma 500 taate Dubaay 500 kabajisaa miliyoona lama miliyoona lama osoo qabaadhe akka Dubaay kan akka Mubaarak kanatti hin tannaanna'u tarata kitoo. Ramadaan faashin mataa isaatti guyyaa beellamaa fuudhee obboleessa kiyya nan dadhabe hin dhowwatte waan an godhuun dhabe. Jedhee annatti deebise Ramadaan faashin mucaan Dubaay dalagatu sun mucaan nagaan sun jechuudha. Isiin immoo keessaan isaan ammas qo'e ammas immoo guyyaa beellamaa si walii galte sagalee kootiif kan si waraabamaan sitti fidan isan jaarsummaa dubbadhillee waraabamaan sitti fida isan sagalee itti qabillee guyyaa beellamaa ofirkaa hunda isaa sagalee utuu miidiyaatti hin fidiniin dura jechuudha. Sagalee guutuu kan tokkummaa san dubbanne irraa dhiisi bakka walii gallee irraa nallee waliin dubbanne irraa san bira darbe warra faamilii san. Rakkoon qabu walii gallee mucayyoo ta'an illee dubbifne tajjimmaa. Guyyaa kanatti namni waa sinnaa fudhachuu qaba. Guyyaa sanatti guyyaa amma beellame beekatta asilii waasii ta'uu danda'u qaba. Oo siniin kennine natu kennaa. Yoo siniin kennine natu sinii kennaa jechuu danda'u qaba asilii. Okay, yaada kiyya na dhugane tokkummaa. Jalqaba irratti manni amma jirtan kun mana murtii federaalawaati. Takka jedhe. Murtii manamatti murteessa malee waan namni nyaate mana namarraa kafaluu miti. Kana jechuun birrii waadaa isin seenuu jechuudha. Guyyaa beellamaa maal godhaa? Miidhamaa fi himataa fi ka himatame isinii fida. Kana waadaa isinii seena. Hin fudhattan kana kasanirraa hafe birrii gaafa walitti kennan keessa hin jirre. Ka gaafa fudhatan shaayiin keessaan dhugin. Isaayyuu birrii guddaa birrii nama afurii jechuun yoo xiqqaate birrii miliyoonaaf wayi miliyoona lama miliyoonaaf 800,900 ani eessaa fuudha jireenya kiyyattuu gurratti dhagaye malee ijaan argeen beeku harkaan lakkaa'een beeku maal go'a waan taane waadaa isinii seenee uummata duratti uffisa haala wasaana ni deebee. Asli yaada tokkummaa asli wal kabajnaa wal jaalannaa waan kanatti seenini namni nyaatame hedduudha. Biyyaalillee itti deemaa irra warra kana biyya keessaan ijaarree yoo alaafan hafan kennan amma dubbiin akkami ji'a lama guutuu nama 4 qabatanii yoo namni 40 achee dhufe hoo akkam goona akka nun dubbanne nu danqamaa jira dubbiin kun akka nun haasofne nan gaafatinaa kana booda itti biiftuu nan dhaadatti nanti hin dubbatinaa ebalu natti hin dubbatini waan akka nu diinummaa irraa qabnu nu dhugaa baasaa irraa kamisiin amante kana booda afurii kana achi yoo namallee xabbasee nyaadde nan gaafatina arraa jedhaa jirti waan kana awwalaa gaafataa ture nan gaafatina kana naaf hin taane bakka nan gaafatina jettu kana gaafatamuun qabu abbaan fedhe yoo nyaatame abbaa fedhe nyaadhaa abbaa fedhe daaraa godhaa jedhaa jirti bakka kanatti waliin gallu jedduu tanatti ammoo birrii kanan fuutu akkuma tokkummaan jedhe nama hedduu gaafanne warra asirra dhufee haqa baasuuf deemu kan namni jaha irra jiru jira akka warra Nuuraddiin faa nama jaha irra jira 200 kuma meeqa yoo dhufu haqa baasaa yoo ati keessaan dhayitu si jalaa dida xabaqaa namaa ta'a. Warri kun yoo ati keessaan dhayitu akka funyaanii si haasaa akkuma gaafate aartee dubbatte ofii arge jechuudha. Yoo dubartiin dhayitee keessaan gaafattu sitti ulfeessaa birriimaa sii kenna koottuu si qabsiisaa si ajjeesiisaa doorsiin waan mara abbaa duulaa maraan dhaadatan zarii abbaa duulaa jedhanii soo waan kan nu aarsee dubbataa jirraa nuti waan kana alaabtinnaa fudhadhu miliyoona 2 wayiisan fudhadhu osoo manallee gurgurte lafallee gurgurte anuu sirraa bitaa waan kana fudhadhu ofirratti rakkoon qabu. Kabrii kan. Mana nama qabu gurguraa bar. Okay. Asirratti asli. Imannaan sammee ijoolleen imannaa sun mallaniin galaaf jedhe nama meeqa namni keessan dhuftee naa barreessaa jiran ijoolleen hedduun nama sanirra deebii maqaan hudhayii jedhan warri maqaan mallaqa na himatan ani keessa jira jedhanii. Miidhamaan tokkoffaan Isaaq. Lammaffaan Dureetti. Mucattii Beersi. Najaat sadaffaan. Ayyee. Kaarfaffaa Dubaayitti ufii waliigallaa jedhame. Hayaat Hussein nama jedhamu. Qarshii 250,000 keessa jirti. Hayaatiin tuni mannahaara. Ragaasi ergite. Maal doktori gaanii soo sarvisiitii qabu isatti tokkummaattillee himatteerti tokkummaa fi Mubaarakittillee himadhee jette. Ragaasi kana qofa miti
ragaa guutuu kana ofirraa qabu keessa jiru asii. Qoy tokkummaa ragaa fi ergitee usme. Yaa ragaa waa hundaa unatti ergiteetiniin tokkummaa fi Mubaarakittillee himadheetiin jira sagalee naa tayyinaan jette. Amma kana godhe. Dabalataan ammas nama keessa hin jirre. Kanumti mucumti kun ragaa baatu. Kanumti haati maannoo Dr. Biiftuu ragaa baatu gaafadhuutii sobanaana jettu. Mucaan nazuu jedhamtu birrii 70,000 biraa qabdi maqaa waamne atama. Risiitiin guutuun harka sin agarsiisaa ufeete sin erga. Sagalee siin ila dhageeffadhu yaa eenyu mucaan suudii kun tokkuma hayaa najaati ati tanuma anamma asirra barreesse deebitee himaartaa barra bakka najaatiif maali isa wal jijjiirre malee mucattiin isimaa gachadhe lammaffaa mucaan usme hayaatiin taminita sitti matte fidi ragaa waliin simboo nama jedhamu dhagai maqaa namaa balleessuuf nam ilaasli nam tokko jama qoyme kan najaati sanii nama afurtu yeroo tokko faa sitti haasa afranuu mataa naqee nama himata faamii nasruu birriin kun 300 caaltu beeki asli walii yoo herreedde garuu jarri kan himataa jiranii birrii meeqa lammaffaa irratti namni tokko faamii nasruu faamilii guutuu nattaasa nama 4-5 nattaasa hundumtuu mataa naqanii itti himatan kan beeku maqaa nama tokkochaati kana keessa faamii tokkummaan hin beeku kan birrii 70,000 mucattiif galfateedha garuu nama 4-5 sitti haasa. Kan tokkummaa najaati muhayaa eenyu jedhe kanallee mucatti amma atamma galmeessite tan guyyaa irraa magastiisaa walti isheedha. Sila waan eeguma maqaa namaa balleessine jettanii waan argitas keessa. Kan Nasiruu Zeenuutiin natti nama hundanna gaafateetti kan Nasiruu Zeenuu Dubaay jiru san. Kan Nasiruu walii xumurree jirra isaan ammoo aslitti himee jira. Asli mee mucattii simboo nama jedhamu kana ol galcha nagalchi jette nama qarshii bifturaa qabu nagalchette nadda walaa artee keessan ol galcha afaan isiitti waliin dubbatanii afaan isii irra dhagette simboo nama jedhamu ilu warkis ni beeytami simboo. Asii bilaal booda deebita akka biiftuu adumatu. Simboo ol galcha akkaawuntiin isii irra nama miliyoona tokko tuqaa jaa nyaatame rasii jira ergiteerti na bira jira isiin taa'e akkanumatti. Simboo ol galcha ragaa qabdi akkaawuntiin irratti simboo haadha isii ta'e obboleettii ta'e akkaawuntii hawwii baatii nama jedhamu. Akkaawuntii warri birrii xixiqqaa irratti galee wal fakkaatadha. Ani warri dallaalaa waan tokko isinii himu mucayyoo wayii akkuma keessan kana karaa Almaaniyaa nama oofa jettee dallaala wajjin osoo hojjettu dallaalli birrii nyaate amma isiin kun waan tokko isinii himu Nama jettee seenan. Ndeetu doktorin ndeetu ana irraa kafala malee. Simboo dubbadhu. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor akkami hundi keessanuu baga nagaa qabaattanii ani obboleettii dureettiiti maallaqa ishiin dureetti jette san anatu itti kennee jechuudha asli. Bakka dureetti amante. Qaata ji'a tokkoon dura ilalaal bakka isiin maallaqa muraasa galchaaf maallaqa kai kenne demoo ka obboleettii keetii gaafa durfaan. Ana itti kennee dureetti ana namni fidaaru as anatu maallaqa kiyya kaashii itti kenne. Bakka beellama. Haqa immoo dhugaa asirratti haa dhageettanii barbaada. Kuralama. Ji'a tokkoon dura kunoo fiizaa amma isinin mudhisaa ji'a tokkoon dura fiizaa hojjechiiftee fi kiffi danaan jette kadhee sagalee makiyya naa qabuu didde asli. Sagalee kiyya kana naa deebisu lakki mucattii tana fiizaa irraa dhumata aaraa fi tiivii jedhee. Asirra wanti seetamoo sii kenne siin jedhee dureettiidha medhee. Biiftuu na jalaa dhaga'i ani amma sitti qaaqaan jiru asli shimataa jira. Ho'i sirreessinaafi simboo erga isiin amantee mallayni kun irra jiraatu ka amantu taate ati maallanni kiyya akka nuusiin naa galuun barbaadu sababni isaa isitu fiizaa balleesse malee dogoggorri isirra jira malee fiizaa ji'a tokkoon dura namaa hundi fidaa jedhu. Guyyaan haadhumu meeqooyi? Walitti isin finna. Koi asli hin jarjarini waa gaafachuu barbaada. Simboo isiin qarshii meeqa itti kenniteeti? Qarshii 80,000 itti galche laali. Maallaqa ka itti galche. Meeqa sii galche siin jette? Ka
kalee sallee itti dubbadhee jennaan na arrabsite sababa miidiyaa irratti dubbattee fi siin kennu maallaqa keenaan jette ani miidiyaa irratti rakkadhee dubbadhee malee mucattii tana ol baasuu miidiyaa irratti dubbatu kalee si arrabsuunis isiin amantee jirti mallan sun akka irra jiru amma amanteetiin jirti amantee mi doktor Asli guyyaa naa ga'u kalaas amantee jirti mallaqa sii galcha siin jetteetiin jirti yaada guyyaa sanii obsitee eeggachuu hin dandeettu maallaqa kiyya nuusiin deebiftu laal Asli guutuu deebifti. Kun 80 irraa qabdaa mi kuma 80 si deebi'a obsi kaa si deebi'a hindi isaa ilaallan waggaaf sanii guyyaa san eeg amma wanni biiftuun jette nama tokko jabrii nama tokkochaa gandi guutuun na himataa wallahi nama shantu na gaafata bar amma usmee carraa jabrii nama tokkochaa gandi guutuun doktora maqaa balleessaan argitanii mi kanafi doosee doktor biiftuu aga guyyaa sanii ubiratti qabaaragaa funaanna dhaayisini jedhe hin diddan saayikooloojikaalii poolisiin turre milishaa ta'a beedeema biyya galaa carraa abbaa murtii dubbadha abbaa bilala abbaa murtii kabajamoo abbaa murtii mana keessan dhufuuf kabajaa guddaa isin biraa qabnaa jecha lama dubbadhaan tokkoffaan doktor biiftuu waliin dubbadhaa doktor biiftuu addunyaan tun irraa galanii liqii nama ofirraa yoo deebifte jaannata kee bitattee addunyaan tun agarra jiraatanii amma yaadarra hin jiru dhiifama dagaa waa gaafadha kissi batan